Mee jalqaba akkamiin gaafas qabamtan waan yaadattu? Kan nuyi qabamne galma reeffa wajjin galma aadaa Oromoo deemaa turre. Konkolaataan nu fuulduras baay'eedha, nu boodas konkolaataa baay'ee jira ture. Anaa abbaa kooti, obboleessa koo quxisuu koo lammaffaa fi mucaa adaadaa keenyaas na wajjin ture. Ergasii balbala irratti ajajni nuun kennamne ol hin seentan nuun jedhani balbala galma aadaarra yeroo geenyu. Ergasii daqiiqaa muraasaa fi bilbilaan haasa'aa turaniitu deebi'anii ol galaa nuun jedhanii jennaan ol seenne. Ol seennee daqiiqaa muraasa daqiiqaa 10 akkas booda injinar Taakkalanii dhufanii. Dhufee Jawaariin wajjin Hamzaa Booranaa fi abbaa koo Baqqalaa fi Jawaar wal faana galma keessa dhaabachaa turanii. Jawaariin kophaatti waliin haasa'eetu daqiiqaa 10 akkas booda deebi'ee ba'ee. Isumaa ba'u waraanni humni addaa Oromiyaa dhufee reeffa fudhanna jedhee. San booda Jawaar Mohaammed reeffi ambulaansiidhaan akka deemu, qoricha akka itti godhamu, foolii fidaa akka jiru haasofni injinar Taakkalee wajjin. Kanaaf ambulaansii eegaa jedhe. Isaan immoo reeffa awwaalcha bareechuudhaaf kan nuyi yaalaa jirru. Kanaaf amma deemuu qabnaa maal jedhanii muddaniitu reeffa fuudhanii deemanii. Eessa fuudhee deemnee isaan? Eessa akka geessan nutti hin himne. Nuyi namni nu dubbise iyyuu hin jiru. Koomaandarichi dhufee shufeera konkolaataa reeffi keessa jiru nama oofuun shufeera sanaan dhufee konkolaataa kaasii jedheen. Ergasiiti Jawaarri ambulaansiidhaan deema reeffi kan nuyi injinar Taakkalee wajjin mari'annee akka ambulaansiidhaan deemu, akka qorichi godhamee fi firiijii keessa turuudha jedhee fudhatanii deeman dhumarratti. Reeffa gaafa isaan fuudhanii deeman erga reeffi deemeeti nuunis hin baane jennee gaafa nuyi baa'uuf yaallu waraanni nutti marsee ba'uu nu dhorke. Waraan akkamiiti? Keessaan humna addaa Oromiyaatu jira. Alaan immoo isaan boodaan immoo raayyaa ittisa biyyaatu jira. Eessa isin geessan ergasii? Ergasii konkolaataa eegdota Jawaar harkaa meeshaa fuudhanii raadiyoo isaan itti wal quunnaman fuudhanii. Ergasii abbaa koo fi Hamzaa Booranaa fi Jawaar Mohammediin konkolaataa gurraacha tokko keessa galchaniitu nutti mul'atu ture. Nu biraa fageessanii garuu mooraa sana keessaa hin baane. Karaan hin mul'ata. Karaa bitaas karaa mirgaas yeroo isaan bahan hin argine nuyi. Kana jechuun mooraama keessa turanii jechuudha. Achi giddu galli sun bal'aadha. Gamasiin waajjirri paartii badhaadhinaas hin jiraati. Tarii garas deemtanii turtanis? Garas deemuu fi carraayyuu nu kennin. Isaan konkolaataa keenyatti marsaniiru. Erga jara hiikkachiisanii erga namoota 3 kana fudhatanii booda nu konkolaataa keenyatti marsanii akka nu hin sochoone godhanii yeroo 3 konkolaataa keenya sakatta'anii. Kana gidduutti dhukaasa dhageenye gaanuyi. Dhukaasa dhageenye namni baqachuu maal jalqabee ergasii poolisiin tokko du'uu dhageenye jechuudha. Achuma dallaama sana keessa? Mooraama keessatti du'e. Bakki itti isaan fuudhanii deeman sun gara waajjira paartii badhaadhinaati moo gara kamii? Garam akka geessan hin beeknu garuu mooraa sana keessaa hin baane konkolaataan. Karaa bitaas karaa mirgaas isaan duukaa bu'uuf yaallee gaafa nu ilaallu hin baane konkolaataan mooraa keessaa. Ergasii booda maaltu ta'e? Ergasii booda dhukaasa dhageenye. Dhukaasa sana haaluma tokko dhageenye. Ergasii namni baqachuu boo'u maal jalqabee gara galmaatti yeroo nuyi ol fiignu reeffa nama militarii wayaa waraanaa uffate yeroo kaasan hin arganii. Sana booda miseensa keenya kan du'e miseensa poolisii humna addaa Oromiyaati kan du'e jedhanii boo'aa turan. Ijoolleen miseensa poolisii humna addaa Oromiyaa turanii. San booda qabattoo keenya kophee keenya maal nurraa baasanii konkolaataa isa biratti labbas jedhamu sanaan fe'anii gara siyaasaa nu geessanii jechuudha.
Piyaassaan kun bakka itti mana hidhaadha moo bakka biraati? Lafa itti akka qoratan. Isin wajjumaan deemtanii? Federaal wanjal mirmaraa jedha. Isin yoom deemtan isin gara mana hidhaa gaafuma deemtanii gaafuma sana isin geessanii? Gaafuma sana gaafa 23 guyyaa kibxata jechuudha galgala sa'a 12 nu geessanii achuma bullee waan nama ajaa'ibu kooriidarii gidduu qilleensarra lafa bullee nama 26 dhiirris dubartiinis wal keessuma makaa lafa bulle. Soostanyaa poolis xaabaa jechuudha kun? Kooriidarii gidduu lafa nu ciibsanii meeshaa waraanaa nutti qabanii poolisiin federaalaa namni 3 meeshaa nutti qabeetu kooriidarii gidduu nuyi lafa ciibsnee achi bulle. Isin ammoo warri lafa bullee jette kun eegdota Jawaar dabalatee namoota gaafas wajjin turtanidha hundi keessan? Gaafa sana Hamzaafaa Baqqalaaf Jawaar kophaatti fudhatanii ijoollee eegdota turan nama 7 kophaatti fuudhanii deemanii isaan irraa warri hafni immoo nama 26 achi kan bullee jechuudha. Ergasii booda mana murtiitti isin dhiyeessanii guyyaa beellamaa isinitti qabatanii? Manni murtii araadaatti geeffamne achi guyyaa 11 natti gaafatan. Galmee korra warra jiran namoota ana wajjin nama 6 nutti guyyaa 11 gaafatan. Obboleessa kee wajjin bakka gargar akka hidhamtaniin quba qaba. Wanti kun dhugaami? Ani federaal wanjal mirmaraa isa jedhaniin ture isaan immoo gullalleetti mana barumsaa keessatti hidhaman. Tarii mana hidhaatti wanni isin qunnamee jira? Wanti addatti na qunname ani abbaan kee akka taasiftu akka hin barree fi akka itti mul'annee naan jedhan. Jennaan kana gochuu hin danda'u jedheeni manni an keessa ture foddaa qabaa karaa foddaa akka inni na arguun godhe. Ati achi jiraachuu kee akka inni abbaan kee hin barreedha barbaadu isaan? Akka abbaan kee as jiraachuu kee hin barree fi itti mul'atinii naan jedhan. Maaliif sitti fakkaata kan isaan kanneedhaan? Anaafun gaaffiidha. Karaa foddaan arganii Jawaariinis Hamzaas abbaa koos karaa foddaan itti mul'adhee asii akkan jiru akka isaan beekan godhee isaan wajjin guyyaa lamaan tokko karaa foddaa yeroo naasa'u na arganii achii na baasanii kutaa biraatti na geessan isaan waliin akkan waliin argineef. Egaa mana hidhaatti durii nama reebuun kun nama torchar gochuun kun nama dararuun kun baramaadha. Ergasii asii waan kun garuu akka hafeedha dubbatama. Ati waan taajabde qabdaa? Anaan dhuunfaatti wanti narra ga'e hin jiru. Namoota yakka akka kan biroo qabatiin himatamanii wajjin kanan ture. Dhuunfaan wanti narra ga'e hin jiru. Garuu maatii koo wajjin wal argaan turre. Wal argu yeroo hin jedhu harmeen koon dhufti nyaata natti kennitee deemti. Haasa'uun hin danda'amu. Kana mana murtiitti himeen ture. Harmee koo wajjin haasa'uun qabaa maatii kootii dhuftee ijumaan na argitee nyaata natti kennitee deemaa jirti waliin haasa'uu hin dandeenye jennaan ajaja kenninaa jedhe manni murtii garuu ajaja sana immoo hin fudhatan warri mana hidhaa. Afaan Oromootiin haasa'u gaafa guyyaa 3ffaa nagaa wal gaafachuu dandeessanaan jedhanii nagaa wal gaafannee afaan Oromootiin haasa'uu hin dandeessu afaan Amaaraatiin haasa'inaan jedhanii an harmee koo wajjin Amaariffaa haasa'aa hin turree. Maatii keessa manatti maatii koo wajjin afaan Amaaraa haasa'uu hin danda'an abbaa koo harmee koo wajjin jedhee namni na dhaga'e hin jiru. Dirqamaan afaan nuyi beennuun haasa'uun dirqamaan jedhanii kana faasu ture manni baay'ee diilallaa akka malee qorraa wanti biraan jiru. Yeroo kan deemeeti garuu. Gidduutti citee ture itti fufi. Duraan hidhamtoonni achi turanii manni banaa akka taa'u qilleensa akka galuu fi foddaan hin banamu waan ta'eef balballi banaa ta'a ture. Ergaan achi seenee booda balballi 3 cufamuu jalqaban.
guyyaadhaanis hin cufamaa halkanis hin cufama ture jechuudha. Manni sun Kana wanti an taajjabe. manni suni soostinyaa poolisii xaabaa yookiin immoo koomishinii poolisii Finfinneeti. Gamoo haaraa. Haaraa jechuun danda'anii kanaan dura nan beeka mana sana. Yeroon abbaa koo dubbisuuf deddeebi'aa ture. Karaa balbala fuulduraa yeroo nu geessanii nan beeka mana sana. Egaa yeroo dheeraa fi abbeekee fi nyaatas dubbisuudhaafis dhimma garaagaraafis mana hidhaa garaagaraatti marmaaraa turte. Tarii mana hidhaa keessa yeroo dheeraafan tura harmee kootu alatti hafe na rakkisaan ettee yaaddoftee turte. Baay'ee nama dhiphisa ture maaliif tokkoffaan abbaa koo wajjin achitti argamuurraan kan hafe waan an godhe hin qabu. Abbaan koo nama siyaasaati. Duraanis mana hidhaa ture. Achi ba'ees qabsoomatti deebi'ee ammas mana hidhaa jira. Achi ba'ees qabsoodhumatti deebi'a. Rabbi aga umurii kenneefitti jechuudha. Amma gaaffiin Oromoo deebi'utti jechuudha. Kan isaa irratti dabalamne immoo gaafa mana tokko keessaa namni 4 obbolaan koo quxusuun koo lamaanii faanitti dabalamu immoo harmee keenya irratti dhiibbaan isaa hin ulfaata. Umurii kana muriitti boqochuu qabdu. Umurii jaarsummaatti hireen ishee galaa deddeebisuu yeroo ta'u namatti dhaga'ama. Haalli nageenya isaanii wajjinis sirriitti naasofnu waan ta'eef nagaa qofa ol gaafannu waan ta'eef haalli nageenya isaaniis baay'ee na dhiphisa ture. Egaa obbolaan kee lama biroos kan tokko obboleessa kee tokko immoo ilma daadee keetus waliin ture bakka garaagaraatti hidhamtanis kaleessa gadhiifamtaniittu. Tarii wanti addatti isaan qunnamee jira yeroo haasoftan yeroo walitti dhuftan. Wanti isaan addatti qunname namni tokko namoota 26 waliin turre keessaa namni tokko COVID-19 qabamee ture. Inni amma kophaatti bahee yaala argachaa jira. Isaan qoratamanii negatiivii ta'uun itti himameera. Harmeen keenya garuu isaan arguuf baay'ee rakkatti maaliif lafa isaan jiran hin beektu turte manni barumsaa bakka itti baratan ta'uu beenna malee mana hidhaa akka inni ta'e hin beeknu. Bara mootummaa kana amma manni barumsaa mana hidhaa ta'eera. Isaan achi turanii harmeen keenya ana bira hin dhufti abbaa koo bira hin dhufti. Isaaniin barbaachamoo guyyaa meeqa magaalaa Finfinnee keessa deemaa turte manneen hidhaarra dhumarratti mana barumsaa keessatti argaman. Manni barumsaa kun isa gullallee jirudha? Kan biraa kan si gaafachuu barbaade akkamiin gadhiifamtan guyyaa kaleessaa? Ani beellaman qaban ture waaree booda sa'a 8tti isa dura gara sa'a 7 keessa dhufanii durbee boontuun barbaadamtanaan jedhanii gara waajjiraatti nageessanii waraqaa mallatteessitutu jira naan jedhanii waraqaa sana gaafan ilaalu maqaa koo fi bakka jireenyaa maal bilbila koofaatu irra jira malee wanti biraa waan inni ibsu hin jiru kana irratti mallatteessii naan jedhanii mata dureen isaa immoo mirga wabii maal waraqaa mirga wabii ittiin eegsifamu maal jedha isarratti mallatteessi jedhanii mallatteessee man bahee wanti natti himame kan biraan hin jiru. Obbolaa kee wajjin alatti ol agarte? Alatti ol argine. Alatti osoo hin taane manatti ol argine. Sa'a 7tti ni hiikame sa'a qanaatti ni hiikame isaan gara galgala sa'a 11tti hiikaman. Gaafachi baate kallattii dhumaa manatti qajeelteetti? Mana maatiitti hin qajeele. Tole harmeen kee maal jedhan laata tarii wanta akkasii kana eeganii turan akkasiin gadhiifamtan? Hin eegne harmeen keenyas nuyis hin eegnaan akka beellaman qabuun beekaa ijoolleenis akka beellama qaban beeku malee akka hiikamna hin beeknu akkuma tasaatti baane. Tole gaaffii koo xumuraan jira. Gaafas giddugala aadaa Oromootti wanta kantiibaan itti aanaa magaalaa Finfinnee fi obbo Jawaarii fi Boontuu Baqqalaan waliin haasa'an waan dhageesse qabdaa yoo dhiyoo jiraatte? Isaan waan haasa'an hin dhageenye kan haasa'e Jawaarii fi Injinar Taakkaladha. Garuu gadi bahee Jawaar yeroo reeffa fudhachuuf jedhan sanaa ambulaansiidhaan deemaa qoricha barbaachisaa firiijii keessa taa'u qabareeffii
kana haasofne injinar Taakkalee wajjin kanaa fi obsaa ambulaansii eegaa jechaa ture Jawaarii isaan egaa didaniitu fudhatanii reeffaa kana wantan dhaga'e. Yeroo dhukaasi dhuka'u isinirraa fagoo turanii miti isaan? Isaan already konkolaataa biraa keessa gashanii nu biraa fuudhanii deemaniiru. Mooraa sana keessaa hin baane malee fuudhanii deemaniiru. Isaan nu biran turre. Kanaafuu yeroo dhukaasi dhuka'u Jawaar Faayis eegdonni isaas isin biran turre? Jawaarfaa fuudhanii deemaniiru. Eegdota irraa immoo utuu Jawaarfaa fuudhanii hin deemin meeshaa hiikkachiisan eegdota reediyoo fi meeshaa harkaa fuudhanii konkolaattota hundumaa sakatta'anii gaafa isaaniin fuudhanii deeman namni miira keessa galee namni baay'een hin boo'ee keessaa'uu gurbaan humna addaa miseensa humna addaa Oromiyaa tokko wayaa ofirraa baasee ayee Oromoon kanaaf hidhamee Oromoon kanaaf du'ee maal jedhee ergasiitii sagalee dhukaasaa dhageenya. Amma maali yaadi koo amma eegdota Jawaar irraa dhukaasa dhukaafameen akka poolisiin humna addaa tokko ajjeefameettidha kan himannaan irratti dhiyaataa jiru qonnaaltota paartiilee mormituu irratti tarii yeroos dhukaasni sun dhaga'amu sana ati waan achi turtee fi sirraas xiqqoo fagaatanii meeshaa hiikkatanii turanii eegdonni Jawaar. Jalqaba osoo Jawaarfaa fuudhanii hin deemin dura hiikkatanii jarri kun eegdota hiikkachiisanii raadiyoo isaaniis harkaa erga fuudhanii konkolaattota keenya yeroo 3 sakatta'an nuunis dhuunfaan nu sakatta'anii ergasii booda erga isaanii fuudhanii deemaniiti namni miira keessa galee yeroo inni boo'uu jalqabu yeroo sana dhukaasni kan dhaga'ame malee nu sakatta'aniiru namni hundi sakatta'amee konkolaataan sakatta'amee isaanis meeshaa hiikkatanii turan meeshaa tokkoon kennanii turan. Kanaafuu erga meeshaa kennanii booda dhukaasni dhaga'ameedha akkati jettutti. Achiin ture wanti an arge kana erga meeshaa hundumaarraa fuudhanii booda dhukaasa kan dhageenye. Egaa amma ati gaafasii waan qunnamee waan taajjabdee nutti himte namoota yeroos gaafas turan kan nuti arganne si qofaadha egaa warri kaan mana hidhaa waan jiraniifi namoonni siyaasaas waliin turan abbaa kee dabalattee kan isaan to'ataman maaliif sitti fakkaata maaliif irratti xiyyeeffatame jettee yaadda waan wajjin achi gaafas achi waliin waan turteef. Jarri kun qabsaa'ota abbaan koo qabsaa'aadha Jawaar qabsaa'aadha Hamzaa Booranaa qabsaa'aadha namoonni kun qabsaa'ota nu immoo maatii isaaniiti warri waliin turre. Yakki dalagame hin jiru yakki isaan jara kanas ilaallatu nuyi maatii isaanii wanti ilaallatu wanti nu gaafachiisuu danda'u wanti dalagame hin jiru rakkoon jiru rakkoo siyaasaati jarri kun abbaan koo hoogganaa dhaaba mormituuti Jawaar fa'aa Hamzaan fa'aa miseensa dhaaba mormituuti kanarraan kan hafe mootummaadhaan mormuu sirna amma jiruun mormuurraan kan hafe yakka isaan dalagan hin jiru. Wanti isaaniin amma mana hidhaa isaan galches yakki dalagame yakki isaan ilaallatu isaan gaafachiisu jiraatee osoo hin taane ilaalchaan garaagara ba'uu isaanii sirna kanaan mormuu isaaniitu mana hidhaa isaan kaa'ee jira ammas. Sababi isaa kanadha jettee addaatti. Malee wanta guyyaa sana dalagame wajjin wanti isaan walitti fidu hin jiru. Isaan gaafachiisu hin jiru. Tole guddaa galatoome Boontuu. Ulfaadhaati.